daawwattoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo akkamiin nagaa fayyaa qabdanii nagaa keessanii isin jecha ammallee akkuma beekamu aappiin kin maaster aappii hojii hedduu qabu keessattuu namni yuutuub hojjetu hundi isa kanaan malee yuutuub isaa hin miidhagu hin tolu inni kun miidhagina yuutuubii footoo fiidiyoos waan ta'e ni tolcha waan hunda ni tolcha inni kun hojii baay'ee qaba inni illee isuma kana dhiifama. Inni illee isuma kana kin maaster isaa kana dhiifama wajjin isuma kana cuqaasnee waliin haa laallu hojii isaa takka lama sadii jennee haa hojii laallu hojii baay'ee qaba namuu waan beeynu keessaa takka lama sadii walitti himnee waan hedduu nama gammachiisu inni isa kana akkanatti nu banama ani amma faayila kiyya guutuu waan itti dalaguuf jecha faayila kiyya guutuun banaadha footoos ta'e viidiyoos ta'e wanni hojjedhu hundi banaadha isin ammoo namoottiin amma kana isa kana faarawa bakka kanatti skip yoo isiniin jee skip isin gaafate skip gootu bakka kanatti eegis boodaan faayila feetutti si gabbuusaa jechuudha eegin gabbuuseen boodatti mallattoo geengoo kana mallattoo idoo tana cuqaasnaa eega cuqaasneen boodatti ammallee akkanatti sanduuqa nuu fida sanduuqni kun zaayiza lafaati yookiin bal'ina lafaa akka feetetti itti dalaguudhaaf kan keessaa itti sitti tole kasitti mi'aawu ati keessaa filattee itti dalaydaa jechuudha ani amma kanatti tolu yookiin kanatti mi'aawu 16.9 kana 9.16 takka tuqaa takkalleen ati kuma ati feetetti siif dalaga inni kun 16 kanaatu anaaf filatamaadha 16.9 kana filadhe jechuudha mee isa kana gacuqaasnee keessa gabbuunu akkana gacuqaasnee akkana nuu fida amma background isa duuba isaa yookiin images jaaqiyama bakka kanatti gacuqaasna eega as cuqaasneen booda kan nu bana eega kan nu baneen booda hoggoo daleedan hunda bakka kana raayiti godhuun dagatina bakka sana yookiin seef yookiin okkee bakka ittiin godhani eegisiin boodaan okkee goona akkana nu bana eega kan nu baneen booda miidiyaa ka jokoon ni mul'ata yaada miidiyaa kana gacuqaasna jechuudha eega miidiyaa kana gacuqaasneen boodatti maal goona bakkuma sanatti deebina bifa bilaaqii kana filattaa jechuudha amma bilaaqii kana filadha waan ta'eef bilaaqii kana sagandii 10 cinaan guddisana sagandii 10 takka cinaa okkee jettaa lammaas amma lama deebitee laayik ta'etu sana cuqaasta akkanatti cuqaasna eega kanatti cuqaasneen boodatti miidiyaa ka gubbaasan jechuudha miidiyaa ka juusan gacuqaasna amma eessa deemna seeta waan amma daayaa fidanna daayaa gabbuufachuu qabdanii kan hin buufatiin buufachuu qabdan waan kana inni kun hedduu dalagaadha inninis mee isa tokkotti cuqaasee haa laalu eegaan isa kanatti cuqaaseen boodatti akkanatti guutuu isaa itti as guuttaa eegana guuteen booda okkee taani eega okkee jenneen boodatti maal goona ammallee laayik ta'etu sanatti deebina isii tana keessatti yogguu deebine footoodha amma daayaa footoo teenyaa fi maqaa yuutuub keenyaa waliin mul'isu waan ta'eef footoo filanna mee mana footoo keessaa seennu mee footoo tanaa filadhu itti as guuta kanatti amma footoo tana filadhe moggotti achi baafna eegachi baasneen boodatti maal goona dhiphiphii xixiqqoo san dhayinee cuqaasna jechuudha isii xixiqqoo sana cuqaasna hoggaa cuqaasnu kanatti gad cuqaasna isii tokkoffaa tanatti gadhooyna ammaas isii tanatti gadhooyna ookee jennaani amma lama nuu taate jechuudha viidiyoon waan footoon lama nuu taate akkas jalaas baafna footoo lama goone miti amma sana booda maal goona sana booda asitti gabbuune full screen goona bakka kanatti ookee goona ammas eegisii booda maal goona eega akkana gooneen boodatti laayik kayyutti deebinee isii sadaffaa sana dhooyna jechuudha onnee qabdu san mallattoon isii onneedhaa sana gaccuqaasna hogga kana gaccuqaasne akkana nuu dhufaa hogga nuu dhufee jala kanatti miidhagina isaatiif aaratti godhuuf deemna waan ta'eef asii kana gadhooyna hogga kana gadhooynu keessaa kasitti tole ni dhawatta okkee jettaani
akkanatti as guuttee isaan qixxeessita. Sana booda gabbuuftee miila kee jalatti akkana kaayyatta jechuudha. Eega akkana kaayatteen booda okay jettaani. Okay jetteen boodatti amma daleessifnee halaallu ammallee maqaallee asuma itti katabachuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf ani maqaa katabadhe yoon ittiin fide jee fi yookaan ammoo ittiin kataba jee asiin itti katabda. Fakkeenyaaf asiin itti katabna. Amma mee waleetu baa jennu walee maqaa yoo fuyyaa maqaa waleetu okay goone sana booda bifa feete deeffattee as fidda jechuudha. Bifa feete deeffattee feete xiqqeessitee yoo feete guddiftee akkasitti tolutti godhattaa jechuudha. Caalaa ati tolfachuu ni dandeessa yaada. Sana booda adii yoo feetes bakka giingoo kana gaxxuuta adii yoo feetes adii diimaa yoo feetes diimaa kan feetes deeffattaa jechuudha. Maqaa kana ani amma adii filatamaadha. Adiittiin dhiifadha waan ta'eef adiittiin dhiifadha waan ta'eef amma qubee isaa jijjiiruudhaaf jajallisoo feetes akka feete godhuu feetes asumaan itti fayyadamtaa mee kana haa godhu. Sana booda kana godheen boodatti asiin dhufa akkana goona. Akkuma sitti tolee gootaa jechuudha. Akka feete goota okay jennaani. Sana booda maal goona daleessifnee ilaalaa jechuudha. Amma kunoo wanni nuti daleeyne akkana akkanatti siif miidhaga yoonii fi waan katabattee lafaa qabdutti fidachuu feetes kan itti katabde kana dileet goone mana footoo keessa deebina as xuuyna as keessa waan lafaa qabdu katabattee kan lafaa qabdu itti fidattaa jechuudha. Dhiifamaa wajjin namaatu na bilbileetti nu baase sana hinee mana footoo keessa dhayine filachuu dandeenya. Kana fi seef godhannee qabaattan akkana gabbuufattanii eegisee akkanatti fuul gootanii yoo fedhe ifuudatti yoo fedhe gamasitti akka feetanitti isinitti tolutti kaayyattanii jechuudha. Isinii anamma mee bakka kanaa fidu xiqqeessuus dandeessa. Amma xiqqeesseetiin kaayaa egaan akkana godheen boodatti isa lammaffaa kanaan tuqaa. Aywa akkasitti tolu goota jechuudhaati. Amma ammee kanaan godha. Sana boodaan jala kanatti hin gabbu'a. Yeroo kanaan dhufa ittiin bana. Innillee hedduu mul'atu mee okay haa jennuun inni ilaalla waan ta'eef amma akkanatti mul'ata jechuudha. Akkanatti dalgaan as daleetii hedduu tolti jechuudha. Amma fakkeenyaaf egaa kana goone booda asumaan seef goona. Bakka kanatti fuula HD ammallee bakka kanaan seef goota. Egaa fuula HD akka feetu gubbadeeffatu booda export goota. Sana boodaan dhumate jechuudha. Goonee haalaallu dhiifamaa jira kanaaf kan godhu amma waan ta'e hin beekne daa'imatti fida. Okay mee gamana daawwiloota godhuun gamanuma hammanuma inni dhumatti hojiin isaa hammanuma waan daawwattaniif hedduu galatoomaa jajjabaadhaa haa wal jajjabeessinu sheek laayik godhaa akka godhan hunda godha jabaadhaa haa wal jajjabeessinu.